Barsiisaan tokko barattoota isaa kan kutaa takkaffaa baratan gaafate maal akka ta'uu barbaadan fuuldura hoggaa guddatan. Akkuma barame ijoolleen hundi gara kaayyoo isaanii dhangalaasutti seenan. Barataan tokko balaliisaa xayyaaraatiin ta'uu fedha jee, kaanis doktora ta'uu fedha, kaanis injiinaran ta'uu fedha je'een. Akkasuma barattoonni hundi umriilee isaanii sanitti waanuma ijaan arkan filatan. Yoo abbaan isaa doktora ta'e doktorummuma kajaalatu ta'ee garta. Maaliif waan doktora arkeef akka amantiin isaa isarratti dabalu godha. Yeroo garii shokkoleetaa fi waan mi'ootu kannee fi doktorri isaan akka malee sodaatan gaarii nama jaalatu ta'ee itti mul'ata. Yeroo gariis barattoonni akka keetii ta'uu barbaanna yaa barsiisaa ja'aniin kun hundinuu waanuma sammuun namaa yaaddu. Ammas barattoonni waan kana hunda ijaan arkanii jiran waan ta'eef. Deebisaan hedduu barsiisaa ajaa'iba itti taate yeroo duraarratti deebisaa barataa tokkooti. Yeroo dabareen isarra geessu mucaan kun xiqqoo usee caqase. Barsiisaan itti deebi'ee gaafate maal ta'uu feete yeroo guddatte yaa Umar? Mucaan je'een yaa barsiisaa ani sahaabaan ta'uu barbaada je'een. Barsiisaan maal barbaadda? Sahaabaan ta'uu barbaada je'een. Barattoonni itti qoflanii barsiisaanis itti aare. Lakkii yaa Umar sahaabaa ta'uu waan ta'uu barbaadanii miti je'een. Barataanis yaa barsiisaa haati tiyya guyyuu waa'ee sahaabaa irraa naaf odeessiti. Seenaa isaanii gaarii fi jiruu isaanii bareedduu, amala isaanii tolaa fi waliif irra dabruu isaanii tanaafuu ani sahaabaan ta'uu barbaada je'een. Yeroo kana barsiisaan dhaabbatee harka dadhawaa booyutti seene mataa mucaa dhungatee akkana isaan je'e wallaahi guddisni akka guddisa keetii kun sahaabota hedduu uumuu dandeessi kan akka keetii kana fa'a. Barsiisaan mucaa mataa dhungatee badhaasas isaaf kanne haala isaa gaarii kanarratti. Daawwattoota keenya kabajamoo meeqa keenyaatu seenaa sahaabaa siiraa rasuulaa bifa sirriitiin beeka keessaafuu dubartoonni. Ani kan inni isin gaafadheef isin qeequufi miti, kan inni isin gaafadheef kan beeytu yoo ta'e ijoollee ta'e barsiisaa jirta jechuufi. Yoo kan hin beeyne ta'e baradhu ilmaan kee barsiisi dhaloota ijaare sun kan eegalu sirraahi. Ilmaan kee ifumaaf barsiifadhu hanga namni biraa dhufee siif barsiisu hin eegini. Dhugatti haati mana barumsaa guddoodha, ammas guddisni haadhaa waa hundaa oli. Solaallee gara waan haati ilmoof gootu osoo waan takka irraan fudhatin ni agarra akka isiin lubbuu isiitii fi ruuhii isii nuuf jecha kennitu. Fayyaa sitti haa ta'u yaa haadhatii. Yeroo hunda Khaliqni si wajjin haa jiraatu. Obboleessa kiyya kabajamaa obboleettii tiyya qaalii haadha abbaan kee hanga fedhan yoo umriin guddatanis haadhumaa fi abbaa keeti qaanfachuunii hin qabdu guddina isaanii kanaan. Waan takkan irraanfatin akka ati isaan qaanfachiisuu turte yeroo ijoollee turte isaanitti waan ati nama keessatti itti daleeyduun. Ammoo isaan ifissi qabanii waan ati daleeyduun boonan atis isaaniin boone isaan turra caalaa nama saahiba godhachuu qabduuti. Wahin si yaadachiisame ni yaadattaa yeroo haati ta'e mataa sirirriidu yeroo ati dhukkubsatte, yeroo meeqa sirratti sodaatte, yeroo meeqa nyaata afaanii baaftee si afaan keesse akka ati nyaattuuf. Yoo hanga fedhe haadhaa fi abbaan kee guddatanillee isaanitti hammaatuu irraa of eegi, isaan tiisi, isaan hulaa jannataarraa taate. Yaa Allah, hangam takka haati teenya nu cinaa jiraachuun nu keessatti waa uuma, abbaanis akkasuma. Haadhaa fi abbaan keenya iccitii bakka gahiinsa keenyaati, gammachuu jiruu teenyaati. Inumaa jiraachuu keenyaafuu isaantu sababa. Rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii saghiiraa. Allahumma aamiin. Dhaamsa kana sheer godhe. Jazaakallah.